tu video si ammoo taa'eetiin itti hima waan ta'e hunda jechuudha. Dalagaa hin deemti baatii sadi afur yaani dalagaa birrii isii istirjaa deebisu ji'a jahaan ji'a torbaan birrii isii yeroo biroon warri nabeekan ijoolleen imaaraatii keessa jiran jechuudha. Yoo dhugaas ta'e sobat ijoolleen hangalchillee as jala jiran ol bayanii yoo ani nama hamaa ta'eef yoo ani birrii ijoollee nyaadhee jiraadhe narra taa dubbatan. Ani laal amma istirja amma jaartiin tiyya jette ali jaartii tana jechuun isitu akkana na godhaa jira maaluma rabbuma keetti jedhi ani birrii isii bakka ani dalaga mayyuu hin galchu jette agara as keessaa fira ho'i qabdi asan jedhanii namni sun asanii san bilbila isaan akka kennite deemi rabbi jedhi deemi paaspoortii isii kenneefi ala gabbaabnee paaspoortii isii kenneefi deemi gara barbaadde bakka barbaadde deemi jedheen. Eessa itti daaran? Daga utti jira hin dagaa. Amma miira keessaa baay'ee fira argadha jettee miira keessa hin galini. Ijoolleen Dubaay dhugaa dubbachuuf yoo ta'e na dhagaa jirta bari viidiyoo qottas. An dhagaa utti jira. Amma asli na fixachiisi kan koy ana ittiin. Amma kana xumuratu waan amma koy waan xumuratini. Daara dhagai. An jechuun ijoolleen Dubaay isin warra xannaati warra dhugichaa caala na jaalatti dhugaa rabbi jechuudha. Isin warra isin irraa dhaladhe caalaa na jaalattu ijoolleen Dubaay. Kama dhugaatitti maalina waggaa 21 qubaas isin hin qabu. Nan beeytanii isin hin beeku. Inuu nan beekanii baran. Kanaafi amma jechuun amma an dhuguma sitti malaal. Ati foon kiyya taateef ijoollee Dubaay tagilee an rakkadhu na wajjin rakkattu. Tagilee an gammadu na wajjin gammaddu. Tagilee an gaddu na wajjin gadditu. Dabun barbaadan. Wallahi Oromoo addunyaa kana jiru keessa haga ijoollee Dubaay namni na jaalatu jiru. Maa isin uragaadha. Indukuma rabbi sitti manzaarate. Amma mucaan paaspoortii illee sii kenna. Birrii mootuu akkaataa inni jedhu kanaan wal dhabdammoo ati birrii dalagattu hunda akkuma nama midhaan gilee kan warri kenna naqee gootaratti naquusa waan isa bira kaattu seetamoo waan inni jedhu kun akkamii birrii dhugumaan ka dhugaa meeqa biraa qabda. Paaspoortiin kee amma sii fidee dhufa bakka birrii tana xiqqoo keessatti ilaali dalagaaf namni illee waa onnoo godhaa ishee dubbadhu. Ani dhugaa rabbi dubbachuuf yoo taate dhibba jaha harkumatti nummaan narraa fuudhe 1,600 harkumatti achi lakkaa'ee isumatti kennu. Maal narraa fuudhe kun hattuyyuu nama guddaa jaartii qaba jedhe. Ani ijoollee beeksisa argacheedha. Ani madamii tiyyaallee baay'ee tokko walii galeen madamii tiyya nama gaarii beektee sarraatanya laman danda'u bakka ani hin barbaadu isin jettee tumaan bira iyyuu nan deebifne isumatti na fidde nummaa naa fiddu jedheeni isaan bira na fidde. Yoo ani isa bira dhaqu birrii 1,000 waan harkaa qabdu 2,000 harkaa qabdu 500 namni niitii isaa biratti 500 naa kennite namitti isa waan ammati niitii ta'e mana ol ta'ala malee waan isin keessirtuun beekta inni amma akkan isii goote jedha malee biiroo keessatti boorsaa si fannifadhee deemuun akka cirkeen irraa waggaa addunyaa keessatti gadi. Wallahi mimmaan biiroo san keessatti mimmaan na boochifte. Kolfin doktor warri Dubaay akkanuma nama godhaa hin kolfini dhageeffadhu waa isin si himattu. Wallahi billa alii kanan beeka garuu dhageeffadhu kolfini jira. Asli dhagai biiroo keessatti boorsaa dhiqoolee haaroo qaanqee bitadhee deemuun baasaboora keessaa qaba birrii keessaa qaba akkatti gadi diidee birrii harkaa qabdi amma tan irraa fuudhi jetteen birrii sanan gallaan sheeyitichi wayillee bira dhaabata odoo sheeyni sun akkatti bira jiru. Birrii 1,600 itti kenninaan hin qabdatanaa iyyuu miti fidinaan jedheen nummaan kun lammallee sama bira jira. Si harka jirti birriin fidinaan. Birrii 200. Video ban. Sila mimmaan na. Akkamitti beekaa yoo sabaa jiraatti. Eeywa. Sila dhaga wallahi sobuani wallahi nama sobuu miti nama qanamallee barbaadu miti ana qatiyyallee kana san rabbin dunyaa kana kana kaayyuu nama nama barbaadu miti na dhagai. Oi sagaleen kiyya dhagamoo. In dhagayama dhagayaa jirta. Waasitti birri jettee nama waliin dhabiin nama caala. Dhageeffadhu nama caala ishee kanaafi yoo dura nama qabdu jedhanii si miidhanillee amma itti seenamuuf ammadha jedhe. Paaspoortii yoo si kennanillee qoyka paaspoortii yoo si kennan birrii dalagatte argata. Ijoollee teellee mootu wannoo akkaawuntiitti ergan san yoo natti ergite tamarura tikkeetti sirraa kafaluu anuu si ergaaf
baatee itti aantu achi aantu dalagattee ergitaa rakkoo miti ijoollee sadii qabatee Maal birrii isatti maal erga maal birriin ati biraa qabdu ka dallaalaa ka inni jedhu kana moo ka biraa bira kaayat Zara, birrii waan tokkeen ni naan ergu Zara na dhaggeeffadhu. Agartaan nagaa jira. ati nama guddaa agasi kabajuu sin beeku. Ani nama guddaa naan hin jedhin ani guyyaa mana kee dhufeeti dullatti jaartii naan jettanii saree na goosa malee Zara na dhaggeeffadhu. Zara na dhaggeeffadhu ijoollee qabdaa. Zaaricha mira keessaa baay'ee kan lole. Ijoollee qabdaa. Wallahi ani dhagaye. Dhaggeeffadhu an birrii fi miti. Ani si'ii miti jecha hin beekti mana kana keessa eenyu walla beekti har'a eengaddallee gisee poolisiin dhuftullee ala kana keessa deemtee waan ati haasayaa turte wanni ati amma haasayaa jirtu kun qulfii makiinatii yoo na darbatan maama jaartii akkanaan jettu yookiin gisee qulfii makiinatii na darbatu sani maaliif akkana hin jenne Zaaricha mira keessaa baay'ee kan waan hunda haasayanii bara amma nu jaarsummaa haasayaa jirra. Uummanni mira keessatti galchee tiriin na jalaan rakkisuu barbaada. Dhagaye. Gara nama kana beektanii nama kana. Amma ana dhaggeeffadhu. Amma mee ila. Uummanni waa ana itti maali? Ali ana itti waa. Uummanni amma as jalatti isa arrabsee simiira keessatti galchee waan badaa sirraa baasee obboleettii asii akkatti dalagaa poosatu barbaada. Miira keessaa bahi hin lolini ammatti ati waan feetu qofa natti himadhu. Mucalleen kana atis tana homa rakkoon hin jiru. Mallaqa illee amma dhugaa dubbachuu yoo ta'e ani bara dalagaa garuu amma tasi maal fe'e? Asli Zara gaafa birrii kumaaf dhibba jaasirraa fudhadhee Zara bakka barbaadde deemi ani birrii kiyya birrii hayti kiyyaa kana sirra jira. Guyyaa qiyaamaa si gaafadha siin jedhee gadaa istiidiyoo Maamman Nuurafoo si baasee paaspoortii kee akkas si kennee deemi siin jedhe maaliif hin deemi? Ijoollee dura paaspoora harkaa qabdaan nama takkanna ni malee eegasi kunoo ijoolleen hin jiran nama jiru waan Zara waan hin taane naasahin namni lafarra ijoolleen dhageeffadhu ijoolleen gaafa san as jirtu wallahi rabbiin musiibaan taane si buusaa hin kijibin. Birrii kiyya ammoo dhageeffadhu birrii kiyya guyyaa qiyaamaa wallahi fuulduree rabbiitti sirraa fudhadha. Ani sirraa hin fayyadamne sirratti kasaare kasaaraa kiyya ammoo guyyaa qiyaamaa si gaafadha ati haadhatiyya ani osoo ijoollee biraa beekte warra hin dalagan hin dalagadhu ka jedhe immoo birrii istirjaa biiroo kaashii ani nama seeraan dalagu ani dallaalaa miti birrii kaashii waan biiroo deebi'u ijoollee deebisanii kaansileeshinii paaspoortii fi fudhatanii gara barbaadan deeman nama takka waldhabee nama takka imaaraatii kana keessa namni takka himatu garuu jecha haadhomaaf si kabajaan an si kabaje sun waan hunda ta'ee hadha deebitee jechuun hadhi duniyaadha anis birrii keenyaadha atis birrii keenyaadha. Nataasaa jira dhageeffadhu paaspoortii kee sii kennee waan hunda sii kennee ankisaaraa kiyya rabbi irratti hirkadhee kasaaraa kiyya homaa rakkoo qabu ani guyyaa qiyaamaa si gaafadha jedhee paaspoortii kee sii kennee alatti si baase eega alatti baase kunoo akkana dawwalanillee yoo jiraatan kunoo azzala yoo jiraatan ergadhaa ol isin agachuu hin dubbattanii wadagaa jiru jechuudha. Achi deebisee fuudhee ijoollee isa wajjin isin jedhu hin deemu. Ijoollee deemte akkamitti irraa fuute lamuu paaspoora isii akkamitti irraa fuute amma wanti si gaafatan paaspoortii sanii torbe matana keessa baasafoora wanni inni natti darbaa gaafa sangaye wallahi lubbuutii yabbaya malee mana kiyyatti hin galtu naan jedhe maalirraa galuun kuni kaabeeyta qaraamaa ji'a sadii qabdi birrii ji'a sadii ittiin kennin jettee namittiin isaa namicha na fudhate isiin jennaan ani kana ji'a sadii mana kee taa'e ji'a sadii hojjedheetiin yoo qaraamaa jettan kafalee jedhe ani akkam akka ta'u haadha beessa sabaati jedhe wallahi lubbuutii yabbaya malee jedhe makiinaa keessatti lakka tokkuu ka'ila lubbuutii yabbaya malee shaantaa gadaa darbanii mana kiyyatti hin galtu naan jedhe eegan galtu naan jedhe isilleen immoo hin galtu mana kiyyatti jetteen micayyoo mana jirtu haa darbitu shaantaa gadi jette
eega deemteetiin hin dalaydee ji'a sadi birrii kafaluu didde isiin jennaan shaantaa kii fudhadhee gadi ba'e baasaa boora natti kennuu dide odoo an ala dhaabadhu ala san dhaabadhee booyu achitti namni karaa deemu natti dhufan maal taati jennaan akkatti baasaa boora na dhoorgatee na dhaabaa jiranii halkanii narraa ba'i jedhanii jedhe halkanii amma achumatti jarri kun lakkoofsisaa hin qaba ijoollerraa fudhadhee lakkoofsisaaniitu qabu ani ijoollee mana keessa jirturraa fudhadhee irratti dawwale itti dawwallaan dhufuu dide narraa kaasuu dide sagalee ergaaf sagalee mimmaanii ergaaf namaa sare naan jechuu dide narraa fuudhanii lakkoofsisaatiin itti bilbilanii ijoollee wayisitti kennachuu barbaade nama shanii ati biiroo keessa hojjattii mihaati mana keetii jedhanii san seeyaa manaa bahee dhufee Babasan argadde gaafa sanu baasa boor irraa naa fuudhan. Namni sun asala jira. Saaraan kijibu subhaanallah. Ani kan ani dhawwii ani majnuunaa miti. Amma gara dubbii kana dhiisi. Asli amma atillee wanti rakkate nuu gala. Dhagayi asli wanti ati rakkate nuu gala. Asii maatiidhaa sitti dhufanii. Asii mucaa kanallee akka itti dhufe innu osoo si ta'uu baate hin dhufu nu martuu hin beeyna. Amma murtiitti deemi. Amma waan si dhibde nama biraa dhibaa hin jirtu asli numa si wanti si dhibde sun ana nan dhibdu dubbachuu danda'a mana kee ta'eef malee amma dubbii tana ati fidde akkanatti maatii kiyya irratti hin kadhadhu maatii kiyyaaf ammatu hin dubbadhu jedhaarta dubbii tana cufi paaspoorta haa kennu siile osoo ana taate asliin hin dubbata osoo nama biraa taate hin dubbata alii kiyya bakka homaan himatinillee homaan dubbatinillee badduullee dhiisi paaspoorta isii eenyu kennitaaf Ali bakka dhiisi daqiiqaa naa kennaati waan jiru bakka takka lama isin himee waan jiru isinitti himee dubbii kana xumuraa mee daqiiqaa naa kenna daqiiqaa shanii takka naa kenna daqiiqaa shanii takka naa kenna Ali nama si beeku tokko takka qofa waa si gaafadha jedhisi Ali ana xayyibaadha na dhageeffadhu an si beeka yeroo isin tokkoffaa irratti Aliidha jettee wallahi fiigee profaayilii kan kee ilaalee tiitoo keessa seenee wasaappiin illee ilaalee Ali kanaa laata Aliin kun miskiina fakkaata jedheenni si ilaalee cal'isi na dhageeffadhu amma birrii ji'aadha irraa fuutu kana waa takka si gaafadha na dhageeffadhu haga daamummaa kiyyaatitti illee qaamaanillee na argiteerta si kabajjalleeni okkee qoy kaasi beekaa na dhageeffadhu na beektaa birrii sirraan ergadha akka fedhetti liqaafa naa gashiteen eeggattee narraa fudhatta si beekaa na dhageeffadhu. Ji'aan sirraa fuudha kamin Zaara birriin ji'a. Ka isiin na dhageeffadhu kaanatu sitti maata na qofa si gaafadha na dhageeffadhu. Qoy doktor qoy waa gaafadha ani hin beekaa qoy waan akka gaafadha qaanii biyyarraa fiddan fakkeenya isintu fidee ennaan dallaala taatanii qaanii biyyarraa fidde fakkeenyaaf birrii 70 haa taatu 60 haa taatu birriidhaan fidde okkee qaanii fiddee biiroo geessitu kana madaamiirraa 5,000 haa ta'u 6,000 haa ta'u irraa fudhattanii laazima galchitan isii kamaal ta'u birrii ji'a yeroo isin mana madaamii seente ji'a birrii 200,000 irraa fuutan kan maaliiti irraa fuute kun Kamaadit mee kanoo bichaa deebisi laazima isin qanii fiddanii birri hagan irraa fudhattanii siigalee ana nama na nyaateeru jira ammaan tanaaniyyuu nama fiduun fedha siigalee an nama si kabajjullee dhageeffadhu nama gubdi isin haadha kan keetti barri nama gubdi na dhageeffadhu birri ati ji'a irraa fuute kan madaamii 500 haa ta'u 1,000 haa ta'u isinii kenniti isin madaamii irraa fudhattan kaaminni ka isin kaddaamaa irraa nyaattanii haadha keetii isin kaaminni ka isin irraa nyaata ana kanatti si dhufa akkuma qanii kan baabaa wajjin dhuftee birrii kan keenarraa fudhatte sayyanee ati kabajjaadhaan naa liqeessitee naa gashitee kabajjaadhaan sii kenne sii galee fakkeenya birrii isin ji'a irraa fuutan kamiin illaa sanuma bichaa himi bas sanuma bichaa himi birrii isin ji'a nama irraa fuutan kan madaamii laatin birrii 5,000 6,000 isinii kenniti isin sitti maa la sanii miti doktorri bakka sanii dogorgoree si dhageeffataa ture inni hin beeku. Nagaafattee okay. Nagaafatte si okay deebisi ka birrii isin ji'a irraa fuutan kami laazim isin birriin ji'a isin dalagattee diqaalaa biyyatti gattee dhufte saniin guddifadhu kan nyaatan kam irraa fuutanii tayyib okay deebisa amma deebii kana. Dhageeffadhu Habiibti awwal shee yoo waa nama gaafattan seeraan na gaafadha. Ani ilaal wacuu maal jechuu kana ana wanni nan godhu. Tokkoffaa anaan tika biyyarraa fide. Biyyarraa fide ana dallaalatu natti fide. Dallaalli natti fide birrii fudhatee jira. Ani ejentii jechuun nama ana dallaalaa miti Habiibti si galee ani dallaala biyyarraa fidee maal godhee miti anaa miti biyyarraa fide. Ani siin beeku. Dallaalli biyyarraa ergee alatti ari'anii
namni fuudhee namni kun nyaata danda'a jedhee naffiti. Nyaata danda'a jedhee namni atillee nama fidaatuma jirta fiddeetuma nu sarakkabaa jirta ijoollee. Fidaniituma nama sarakkabaa jiran. Yeroo fidanii nutti kana nu mallaqa keenya baafnee namarraa fuunu. Gaafa ijoolleen dalagaati. Ani wallahi billah duruuri na cabsiti madami ramale qaddama irra takka fudhadhee hin beeku na cabsiti dhageeffadhu na cabsiti wallahi billahi na cabsiti ani ammoo keessan na dhibe deebii keessii deebisaa dhageeffadhu deebii keessii deebisaa jira amma ani biyyarraa hin finne ani anaa miti biyyarraa hin ani mucaa fideef birrii kennee jira birrii san keessa ammoo waraqaatu jira birrii 2,700 wal mukaalafaa isii kafalame eegasiillee amma jalqaba jechuun zaaraan an mana meeqa akka seensisee mana meeqa akka deebitee istirjaa'aa isii meeqa akka an deebisee mana kudha seente kophaatti mirgashiifti bakka ta'e hojjatu isa mutuun ga'u leeshi birri shirraa nyaata. An ammoo birriin isii yoo ani birrii isii akka amma isiin himatte kana ta'ee nama birrii isii nyaadhee birrii isii ji'aan irraa fuudhe birrii aslan wanni ani isii irraa fuudhe akera kana nama zarii isii wayii dubbisee ani nama kana dalagaa galchuu hin barbaadu namni kun akkana gaafa duraallee akkana kunoo haati tana gaafa duraallee akkana kanaafuu nama kana dalagaa hin galchuu ani kisaaraa hin barbaadu yoo kisaaraa kiyyi birrii madaami dhaadhee tana deebistee akka namaatitti yoo gargaaru ta'e gargaara malee wallahi ani isii dalagaa galchee sadaffaa afuraffaa kasaaruun barbaadu jedhee jala muree ittiin amma gara deemuun qabdu rabbumaa jedhi ufuma biratti teessisi sinuma bira haadhee abbichi sun mucaan ka Hasan jedhama kun wanni dalaga chaayinaa moolii dalagaa isuma bira haateettu bakka deemuu qabdu isuma bira haateettu atummaan gargaarinaan jedhe okay birriin silaan isiin naa deebisuu qabdu birriin kiyya ka isii irratti hafu birrii 3,000 keessa birrii 2,000 isinii kenna kaan dalagaa seenee ka'ee isinii kennaa jedhe. Isi siin jedhe? Zaara jedhe. Wanni kun walitti dhufaan jiru beekta. Isiin deebitee akka nama birrii na biraa qabu akka nama an birrii isii ji'aan nyaate akka nama ani birrii isii ani isii miti abbaan barbaade ijoollee waggaa 3-4 ol biiroo kana dalagaa ka jiru ijoolleen takka sababa birriiti istirja birrii sanuu birrii guyyaa 3-4 dalaganii dhufan kanayyuu